Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadirtuuf akkam jirtan nu gajjarraa alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenyaa viidiyooin kun kan guyyaa Jummaati har'a agarsiisaniif dhiisee dhiifama kalee biizii ta'ee jira. Akkuma argitan kana fuulli kiyyaa nama dabbara nama sodaachisaa dhiifama isiniin jedha qasiil fuula dibadhee jira yeroo hedduu aduu keessa oola guyyaa olii gaffiigaa oola waan ta'eef fuulli kiyya hedduu nata walaashee jiranii beeytanii kanaaf jecha qasiiliin fuula dibadhee jechuudha. Gizee kushiinaa deemu gizee kushiinaa seenu gizee tokko tokko dibadha. Akkasiniin jedha wanta kennaa akkuma argitan kana sooqidda fixadhee ture. Sooqidda meeshaatti naqee asitti gadi naqeera. Wanti kiyya hunduu ariitidha. Akkasiniin jedha wanta kennaa hojii illee akkuma argitan kan na gargaaraa irratti jimaata kushiinaa faafaa goonetiniin gara nyaata hojjechuutu seenaa jira jechuudha. Wanta kennaa xiqqoo kushiinaa yoo babbareedde waa hojjechuullee dassinga jedhudha. Kanaa jecha kun haala kanaan xaxxaragataa jirra jechuudha. Daawwattoota keenyaa oolmaa Jummaa mi agaruma viidiyoo kennan wajjin tura. Waa hedduu keessa jechuudha daawwattoota keenyaa. Asuma keessa mootu waa hedduu waliin mari'annaa viiloogii gizee hojjetamu ani garuu viidiyoo akkanaa gizee hojjetamu hedduudha sana jedha. Isin akkamiin isiniin jedha warra isin jedha viidiyoo laayikii godha isiniin jedha daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana asitti immoo biyya keenya bishaan rakkisaadha. Isii tana isii meeshaa irra dhiqan tana illee galfadhee jira garuu asii akkuma argitan kana harka dhiqachuuf bishaan gara biraatti fidee asitti harka dhiqataa jira. Sababni isaallee bishaan badee jira. Bishaan gizee kaan hin bada roottoo gizee kaan meeshaa itti bitatan sun gizee akkanaa kana isin fayyada jechuudha. Osoo bishaan manaa qabaachuu baadhee kalaas waa takka hojjechuu danda'u rayyaan akkuma argitan kana jidduudhaan dhufee natti taasaara. Na dhungadhu jedhaan argitanii isiniin jedhaa isin anallee na dhungadhu jedhaan isin dhungadhu jedhullee akkanii jedhaanis. Ufirraa xaragaa akkuma isin argitan kana isin dhungadhannaan sababni isaallee kaakaa fuula dibattee minaan jedha xayyafa gizee waan kana dibadhu. Isiniin jedha daawwattoota keenyaa haala kanaan kushiina dhufee fataana godhaa irra rayyaan guddateera maashaallah tabaarakallaa daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana distii kana qadaa hojjechuuf irra kaa'ee jira akkuma isin argitan kana. Gaaziin kunoo gizee akkana kana gizee ariifattan kana isin tola mabiraatiin hailiin qabu suuta gizee waa hojjettan malee gizee kaan baay'ee ulfaataadha isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Meeshaa geessuutu ture guyyaa jimaata jechuudha. Isa san geessee dhufee sa'aatii meeqa isin fakkaata sa'a afurii walakkaa gizee an akkatu kushiinaa keessa fiigaa jiru kun shunkurtii daayitee tifooziyaan maashaallah akkuma argitan kan timaatimii shunkurtii waa hedduu daddaayitee firiijii keessa naa geetteerti. Kanaaf jecha amma wanti naaf walti nannaqu bicha akkuma argitan kan timaatimii daayitee qadaaddee lafa geetteerti maashinuma keessa jira yuunna inni isa keessa. Isillee na gargaaraa jirti harkaan qadaa Jummaa ruuza dhiittee jirti maashaallah. Kanaafuu amma kanarraa eegamu wanta hojjetamu qabu hojjechuudha jechuudha. Daawwattoota keenyaa mana arabaa keessas akkana fiffiinee dabarsine kun gaafa biyya keenya galillee mana keenya keessa haala kanaan fiine jechuudha. Daawwattoota keenyaa haa ta'u alhamdulillahi rabbil alamin namni fayyaa qabu waanuma kamuu hojjete homaa rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Waan nama fayyaa qabaachuudha daawwattoota keenyaa alhamdulillahi rabbil alamin rabbi ka fayyaa nuu kenne waan keenya nu dalagachiisee wanta yaadni bakka hin goonu waan guddaadha jechuudha. Daawwattoota keenyaa guyyaa Jummaa osoo natti tolee waan hedduu hojjedhee dunutti tola garuu immoo hojii wajjin baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudha yoo taate namni hojii qabu baay'ee ulfaataadha. Hojii waan qabaanne immoo jiraachuun ulfaataadha waa hojjetachuun haa ta'uti. Akkasiniin jedha daawwattoota keenyaa alhamdulillah waan hundaaf isiniin jecha akkuma argitan kana ammasitti hababii cicciree firiijii keessa kaaya haga ani nyaata hojjedhu inni immootu akka qorruuf jechuudha. Daawwattoota keenyaa biyya keenyallee hababiin ni jira kun maashaallah jedha daawwattoota keenyaa. Haala kanaan guyyaa Jummaa ni bita gaafa nama mijaa'ee bahee jechuudha. Gaafa nama mijaa'een garuu waanuma mana keenya keessa jiruun dabarsina ani muulaazim har'aayyuu wanta hababii yaadadheef maaliif hojii hin qabu waan ta'eef gizee sufura irratti dhedheessan nyaatuma tokko jedheessuun baay'ee nama dabbara. Kanaaf jecha har'a nyaata hedduu hojjechuu waan hin dandeenyeef hababii paappayee kana cicciree kanuma kanaan dikoorii godhee faa godhee dabarsuuf jechuudha. Daawwattoota keenyaa akkuma mana keenyatti jiraanna malee akka namaatti miti dalagaan dirqama ani immoo baxxaan biiziidha yeroo ammaa kana ramadaana jecha. Namni hunduu waa xaxalabata warra isin dura qaata xalabata illee amma ramadaana kana nu haa galu jedhu baay'eedha. Alhamdulillah walumaa gala fayyaa qabaannee haala kanaan fiigaa jirra. Dhiifama fuulli kiyyoo isin dabbare ani yeroo jalqabaatiif haala kanaan viidiyoo keessa jechuudha hin seenu gizee viidiyoo keessa hin jirre dibadha barbaadallee jechuudha. Daawwattoota keenyaa asitti illee akkuma argitan kana paappayee ani paappayee namni qolumaan wajji dhiyeessa akkuma hababii sanitti paappayeen garuu akkasitti yoo dhiyaaterra osoo caramee dhiyaatee durumatti tola. Kana fakkaata daawwattoota kiyya oolmaan kiyya kaarraa ammammoota jechuudha. Jummaa booda inni kuni Jummaa booda mee Kadiir sarpiraayizii gochuu dhiisee turee jira. Kadiir sarpiraayizii godhe jedhee Jummaa booda eega nyaannee dhuyne xumurreen booda haala kanaan gara suuqaa deemee jira jechuudha. Daawwattoota keenya suuqa deemee haala kanaan caammaa bitee jira Kadiir jechuudha. Jaakkeettii bitee jira hundaa tartiiba isin agarsiisa.
akkuma argitan kana ammasitti caammaa ashagaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya caammaa ashagee gisee xumuree mootuyyuu anni dodiyyaan qabne na waraabaa jira iddoo kanatti na waraabii jira namatti kennadhee jira silkii itti mootu jaakkettidha maashaallah surree lama natti kennanii jiranii takka keessaa bita jechuudha. Yoo danda'e wanni kana sarpiraayizii kana viidiyoo isin hojjedha. Yoo danda'e immoo akkanumatti kennee fi isa gammachiisa jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaataa caammaa kun haala kanaan gizee lama deebanii na waraabanii illee dhiifama gizee lama keessa galcha jechuudha. Viidiyoo keessa haala kanaan ashagii babbareechaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoon keenya har'aa kana fakkaataa. Daawwattoota keenya sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin irraanfatina isiniin jecha aga viidiyoo biraa walitti deebinutti mootuyyuu viidiyoo kana ittiin buuharaa oolmaa juma laalame caammaa babbareedu jira maashaallah qanii galtan jaarsi keessa bitaa sarpiraayizii godha isiniin jira. Warroon dhiiraa warra dhiiraa ta'e immoo namni as keessa laalaa jiraate biyya keenya keessallee caammaan kwaaltiin akka jiru asumaan arguu dandeettanii. Manni kun mana uffata dhiiraa bichaadha. Uffata dhiiraa bichaa gurguranii uffata kwaaltii bichaa gurguran jechuudha. Daawwattoota keenya asitti immoo xumuradhee ka'ee jira waan hundaa bitadhee jira jechuudha. Daawwattoota keenya haala kanaan feestaalatti dhiyeessanii naa kennanii ka'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya deemuudhaaf hedduu bareeda hedduu namatti tola. Suuqiin isaaniitii fi akkaataan isaan nama keessummeessan illee baay'ee namatti tola jechuudha. Daawwattoota keenya haala kanaan viidiyoolee na waraabanii asitti immoo dhiifama. Daawwattoota keenya viidiyoo wal keessanii alama kame guyyaa jummaa haala kanaan kun kana hojjedhee jira jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo wal keessa makuu kiyyaaf immoo dhiifama. Ka jummaa duraatiif ka jummaa booda wal keessa makee gizee idiiti viidiyoo gizee waraabnu daawwattoota keenya namni yuutuubii hojjetu hunduu ni beeka. Namni yuutuubii hojjennu yoo ta'e malee qaxxitaa walitti qajeelchine osoo hin taane xiqqoo waraabnee jidduu dandhaabaa walitti qaxxallaa waan ta'eef gizee walitti qaxxalamu nu goggorra uumama gizee tokko jechuudha. Daawwattoota keenya qophiin jummaa dura haala kanaan itti fufee jira. Daqiiqaa muraasa ta'e viidiyoo maayii kana daqiiqaa isa gaggabaabsee isin gadhiisaa jira. Sababni isaallee namni viidiyoo daqiiqaa dheeraa laaluu hin jaalatu. Kun hunduu qophii misaa duraati. Waxii kanallee daawwattoota keenya haala kanaan ibidda irratti gaazii gadda fuudhinaan ibidda irra dabarsine dafnee hojjannee turre jechuudha. Daawwattoota keenya haala kanaan killee keessa buunee jum'aa fakkeessinee mooqqee damaqqee goonee dabarsine jechuudha. Daawwattoota keenya akka galtanii isinillee haala kanaan mooqqee damaqqee gootanii mana keessanitti dabarsitan abdii qabna isiniin jedha. Daawwattoota keenya viidiyoo keenya yoo isin tole laayikii tuquu hin dagatina isiniin jedha. Daawwattoota keenya haala kanaan jum'aa babbareechinee dabarsine irraa inshaallah rabbiin ramadaan dhufaa jiru kanallee rabbi nagaan itti nu haa gayuu. Warri mootuyyuu meeshaa na biraa qabda warra ramadaan naa baasettan inshaallah hunda keessaniif baasuudhaaf yaalii godha jechuudha. Daawwattoota keenya namni dadhabee ramadaana keessa jalaa seenillee yoo jiraate ramadaana keessallee ta'u isiniif hin baasa inshaallah. Mootu meeshaa hedduu nama ramadaana naa baasinaan jechaa jiran hundaafuu baasuudhaaf sirriitti tattaafataa jirra inshaallah. Du'aa nu godha isinillee akka rabbiin nu gargaaru isiniin jecha. Warroonni mootuyyuu kan isiniin jechuu barbaadu sirratti haaraa dhufaartan inshaallah isin simannaa. Ammaaf viidiyoon kiyya gara dhumaa deemee jira xumuree jira waan ta'eef assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jedha. Daawwattoota keenya haga jummaa itti dhufuun walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.